In a land of Oromia, dargaggoonni hedduun walitti qabamanii bu'aa mataa isaaniif jecha wal lolaa turaniiru. Walitti bu'iinsa isaanii kana keessattis miidhaa guddaan uumameera. Bu'aan isaas godaannisa. Lammiinis ija kootiin sin arguu hin barbaadu. Atis olaantummaa mataa keetiif jettee lubbuu namaatti murteessitu jedhee yaadda. Nageenyaati abbaa qabeenyaa wayii doolaara gaditti dhiisee. Wanti kun fedhii ati dhiiraaf qabdu gadi bu'aa akka keessi barbaadan waan akka Boolla isaan lixan hundumaa lixeetan gumaa abbaa kootii baasee sin gammachiisa. obboleessi kollee baay'ee nama cimaadha. Atis ajaja keenya jalatti bulta. Akkasii ammoo Ijoollee fuudhaati deemaa waan garaa keessanii irratti raawwadha. Erga kana barbaadde yoo Abi maal bacaan? haala baakee Ijoollee hin baqan lubbuu keessan oolfadhaa ijoollee lubbuu keessan oolfadhaa. Xanoko gidduu kana baay'uman si gatanitu dhiifama dhugaa. Nagatullee nagatteetta garuu rakkoon qabu maal takkassi koomsa. Dhimma xumuran arganne tokkon na qabee jira. Isatu baay'ee bilisuma godhaa jira. Birmaduun tokkos dhimma xumura dhabe jedhee kophaa ofitti dubbata. Ati sojicha sana fayyadamaa jirta dhimmi xumura dhabe kun maaloodha? Maal seeti? Birmaduu obboleessi keellee baay'ee nama cimaadha. Inni qofaa isaallee waan hin jijjiirre qabu. Anis wajjin illee walitti nan fide. Obboleessi kollee baay'ee nama cimaadha. Isaan halkan hirriba malee bulutti qoshee nu yaaddessa malee waan jedhe numa xumura. Dargaggoota warreen akka keetaan naannoo kana jiranii gargaaruu fi qophii waan taaneef kallattii mataa dhufeerra dhufanii akka isaan hojjetan nu godha. Tole. hayyee galatooma. Hayyee waan qabeenya keessan irra oolchee sinaa bulchu galatooma. Maatiin birmadu saamunaa ittiin dhiqatamee dhumne kanaan burjaajaa jechuudha. Yeroo inni qofaa isaatti hafutti birmaduu harka koo keessa galfachuun nan dhibe. Fudhadhu. Namni si argatti arginaan garuu qaanidha. Namni si akka arguun qabu dhoksitee fayyadamta. Maali egaa wanti amma kana dhoksaa ta'e urgaa isaarra darbee waan fayyadu wayii qaba? Ila wanti kun fedhii ati dhiiraaf qabdu gadi bu'aa akka keessi godha. Fedhiin ati dhiiraaf qabdu immoo gadi bu'aadha taanaan nama jaalala si gaafate hundaaf tole hin jedhu. Ofitti boontuu jiraataa jechuudha. Wayyoo hoodhu barbaadan waan akkana qaama kee irratti
miidhaan humna tokkollee hin qabu. Nama si gaafatee hunda lapheen kee akka naannessuuf godha malee. Nama jaallattuuf immoo miirri kee akkasumaayyuu gad hin bu'u. Akkas taanaan gaariidha. Ani immoo jaalallee koo na jibbisiisa isa irrifadhe. No. Akka kana miti. Waan tokko sin godhin sodaatin ishee. Maalumaafuu nagaatti. Garuu immoo dhoksii fayyadamu. Ciao. Orme. Mali na dageessu nu manzi waamu. Maali jedhaa taa'ee waan taa'ee bishaan dheeru kan ollaa gashite diimaatti calme teessee na ilaaltaa. Yaar meegana. Taa'umsuma koo kanatti sibiin tolui. Bishaan hunda isaa erga ol gashee duree raamarme. Ana. Ijis na jibbee irratti fakkaate daawwannaa gashitee. Ol sii gashee raamarme. Ejikee arguu dhiiseera. Yaar mee. Kafuu dhabboo ko. Sini leenja. Oye. Waadaan baajatee isaa fuudhee fi na deebi'ee garu. Nageenyaati. Abbaa qabeenyaa iddoo naara gaditti ni keessa. Mee dhugaa jirbe. Fidel kaki. Eessaadha keesseet? Sallee jaallee tulamiti tuu maaruun nagaye. Sini mu. Intalli kun garuu maaliif na hordofti? Eessatti? Isheen baay'ee nu barbaachiste. Qulfiin birmaduu banee cufuu danda'u ishee harka jira. Keessumattuu immoo hiriyaa obboleettii birmaduun ta'uu ishee waan baay'ee faala nu mijeessa. Kasiidha hulshuun. Gumaa. Hey. Akkam. Akkamii? Lukkuu. Fayyuma? Nagaa. Jira. Maqaa kana immoo lama faana waamina. Har'aa kaasee lamaan keessan yoo dhagaa. Maqaan koo gumaa miti. Maqaan koo jijjiirameera. Firaafaniidhaan kanaan booddee. Oli galee? Falaa toofa. Ane. Kottu taa'e. Kitaabuma kana qabattee taa'aatti amma sadi goggottee. Maaloo birmaduu koo. Ani kitaabuma kana wajjin si jibbe dhugaa. Kitaabuma kana sirkatti jibben waan an godhu nabe malee. Yaa harme. Baguma jecha kee kana abbaan koo jiraate isin dhagahin. An dubbisuu abbaa koo irraan bari. Yoomuu dubbisuu ni zorme. Yaa birmoo koo. Abbaa koo jette. Abbaan keessitu akkasitti kitaaba qabatee taa'u dhala koo. Anuma kitaaba waan hin jibbeeffan qabame. Kitaaba akkasitti tuu qabatee taa'u namoonni beekumsa isaatti itti naafan. Maanuu ol ta'aa, maanuu ol beekaa jedhanii namoonni itti naafan. Abbaa kee na dhabsiisan. Katti qophaa jiniin nadheesin guddisaara dhala koo. Jaalladheen sitti fakkaate. Abbaan keessatti kaniif guyyaa kun akkasitti kitaaba qabatee dubbisa ture. Maalan godha? Ekeraansa daadhiyaa dhugumatee abbaan kee nama salphaan ture. Nama beekumsa isaatiin eessa ga'a jedhamee hundumtuu itti naafu. Nama biyyaa ta'u ture. Abbaa kee mal kitaaba na dhabsiisee ilma koo. Beekumsa isaan na dhabsiisee maalan godha kanatti. Beekumsa abbaa kee na dhabsiisee ilma koo. Kanaa jedhee dhanan kitaaba jibbe. Akkuma abbaa kee dhabeesis jibuuf dhabuun barbaadu ilma koo. Harme. Warra abbaa koo ajjeese bira ga'een jira. Kana booda anis boolla isaa lixan hundumaa lixeetan gumaa abbaa kootii baasee sin gammachiisaa. Harme. Dalagu. Isaan warra qalbii miti warra salphaa miti. Ilma koo abbaa kees nan dhabe. Siin immoo akkasittiin as akka dhabbasitti gochini. Harme. Si guddise. Booyin. Harme booyin. Warra abbaa kee na dhabamsiisa. Sis na dhabamsiisu. Ani kophaa koo maalan taaree si dhabe. Dhiisi ilma koo. Harme. Dhiisi. Ani ilmi kee homaa tokko si jalaan ta'u. Gumaa abbaa kootii immoo hamma baafadhu ittiin dhiisu. Ilma koo maaloo akkasiin jedhin. Jarri si galaafatti. Jarri jara gadheedha si galaafatti ilma kee. Dhiisi. Maal abbaasaa wanti bade hundumtuu abadu. Wanti bade hundumtuu wanta fudhatan isa fudhatan.
isin naa jiraadhaa isin nagaa naa ta'a ijoollee kiyya namaan barbaadu isiniin dhabee garuu jiraachuu hin danda'u dhala koo nama baddu dhala koo dhiisanii waanuma qabnu rabbi nagaa naa kennu homaa nama tokko wajjin dhattee dubbii keessas na jalaan gadiin jarri jara qalbii miti yaaduma koo godhe makooti siin galle dubbiin badaadha siin galle sii mati dhufanne yaaduma koo ani waan meeqa keessan darbeera. Isi yaaduma koo isi na dhaga'ame barri kun isin darbiti callisneedhuma bara dabarfanne yaaduma koo. Bakka isin lamaan jirtan silaa waan dhabamu yoona waan guddaa wayii waan eegaa jirtan natti fakkaata. Harree abbaa qabeenyaa. Laki wabe mama wane garong kabno noni satu kara woi de majra yo nasitti na be naga gabate male ani mo kanani manangeen akka tasaas nargeessin dubbisuudha kara kanatti sinitti gur Magara manatti galaa ta'e churale eebi gaba nus badaasin turre waan guddaatu jira jechuudha. marre kenna yaadaan badde taphataamis anis mana galee waan sirreeffadha. afaan keessaa si dhaadhaati moo arraba keessi ciniina qarshii qabaachuu kenna namni tokko iyyuu beekoo kan hin beektu Asitti akka yaadde yoo hin beekren ammoo yoo beekte moo rakkoo qabu. Elaan leenca isheen kun garee keenya miti isheen nu jala dhokattee waan darbuu barbaaddu wayii tokko qabdi isheen dorgomtuu keenyaadha qabeenyaa keenya humna keenya guutummaan guutuutti bartee jennaan dursitee nutti qophoofti waan ta'eef waan keenya isheef ifa ta'uu hin qabu hanga bakka karoora keenyaa geenyutti wanta isheen barbaaddu hundumaa ni goona tole. Abbaa malee ijoollee guddisuun amma makkoon harmi maantaan jiftee kiyya dhuftee maantaan no lafa kootanii kun maalan ta'e waajjirri akkina kiyaasaadhuma wayii qabannee ta'e nagaa goota namni kai giftii kiyya kai humaantaan hafachuu taphadhaa siin natti faana. Lafuma kaatini ciniin maal kun amalli akkasii kun isaan silaa walitti dubbatanii beektan maalni kun harmeen anaan dirma dura jibbisiiseera kanaan booddee ija isaa arguun barbaadu yookiin mana kana isa naa baasee yookiin anatti isiniif ba'a. Maal taasisanii wallaa ture yookiin anaan sii bahaa yookiin isa baasin ijuma isaan arguun barbaadu kanaan booddee. Kottas kai deemi boqodhu iyyuu xiqqoo bayyanan dubbisuun kun si dadhabsi deemi bakka kottas. Hiriyaa keessanii wajjin yaada wal jijjiiruuf bakki isin rakkisee beekaa jaalallee keessanoo waan qabbanaa affeeruuf bakka filatamaa fi isin hawwatu dhabdanii beektu furmaanni jiru mana juusii fi bargariyoodhaati. Manni juusii fi bargariyoodhaa kanneen akka cuunfaawwan avukaadoo, mangoo akkasumas waliin makaa yookiin ispiriis dhandhama arraba namaatti toluun qopheessanii isiniif dhiyeessaa jiru. Maarree laphee keessan qabbaneeffachaa hiriyootaa fi jaalallee keessan akkasumas maatii keessan qabatanii gara mana juusii fi bargariyoodhaa akka dhuftan isiniin jenna. Haalli teessuma mana keenyaa bifa bareedaa ta'een kan qindaa'e yoo ta'u qilleensa qabbanaa baay'ee mijataa ta'e keessa teessanii wanta barbaaddan akka barbaaddan itti fayyadamuu dandeessu. Piizaa barbaaddu? Eeyyee odaa juusii inda bargarii kottaa bargarii barbaaddu? Isas akka ajaa'ibaatti isiniif hojjenna. Dhugaatiiwwan kanneen akka aannanii maakiyaatoo fa'aa bifa adda ta'een nu biraa argattu. Kottaa
shaashambaa jedhaa kan isiniin jedhu mana juusii fi bargarii Odaati. Yoo feetan mana dhuftanii yookiin immoo bakka jirtan teessanii teek awwee ajajachuu dandeessu. Odaa Juus and Bargar. Teessoon keenya magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa TG Cafe cinatti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 956 97 7382 irratti nuuf bilbilaa. Mana juusii fi bargarii Odaa. Dur jechuudha. Warri ati dur kochoo isaanii jala dhokattee jiraachaa turte amma si bira hin jiran. Kanaan booda filannoon ati qabdu tokkoof tokko lafa nuti itti si waamne qofatti argamuu qofaadha. Isa deemtaa daawwaddu aseekaa. Maaloo na dabarsi. An dubbii kam keessaa iyyuu hin qabu. Na dabarsi. Silayyuu waa'ee kottu bee kottu. Silayyuu waa'ee dubbii maalitti beektu? Waa'ee keessa tokko tokkoon birmaduun natti beeka. Tokko tokkoon birmaduun natti beeka. Ati firiiket ariifattaniitu warra gumaa jaallatta. Si galee warra gumaa jaallattanis. Kanaaf isin waa'ee seenaas waa'ee seeraas homaa tokko iyyuu hin beektan. Dubbii maalitti beekta? Warra gumaa gaafa jettu maal jechuu barbaaddetti? Akaakayyuun birmaduuf akaakayyuun firiiket obbolaadha. Dubbii kana immoo akka ati firiiketitti naa himtu hin barbaadu. Atiif birmaduun obbolaadha jedhiiti itti naa himtu. Tole, firiiket warra gumaa jaallattaa jiru. Ani immoo maal inni si fakkaadhere? Birmaduun jechuudha. Akka haati kee lixarraa dhufte natti meera. Abbaan kee immoo abbaa birmaduu wajjin falmii lafaa irratti akka lubbuun isaanii darbe natti beeka. Kana duwwaa dhaare. Abbaan lammiitiif abbaa waadaa akka isaan abbaa kee ajjeesan illee natti mee jira. Sodan maanni maal taate? Maal taate? Maanni wantichi? Maal taate natti himtu? Maal hin jirtu maal? Gadhiisi deema danaati deema danaati. Solen wayyo haadha ko. Solen en esa casa. Solen. Man. Maal si godhe? Waan isin jechaa ture na yaadattaati? Iyyuun baay'ee yaadadha.
Anis firkeetis baay'ee gowwoomfamaa ture. Haati koo yeroo hundumayyuu abbaa kee namatti na jalaa nyaatu iddoo natti maala guddiste. Warroota abbaa keessi ijilaa jeesistin ture haati kee. Lakki isheen natti nime. Birmaduu seenaa jiru hundayyuu ni beeka. Nattin gumaa abbaa kee ansiifan baasa. Isin kan abbaa koo nyaate. Isin kan abbaa koo naa ajjeese. Nuti kana booda isin wajjin hidhata hin qabu. Lammiinis hin beeku. Ija gootiin isin arguu hin barbaadu. Solanii dhaabbadhu. Na dhaggeeffadhu. Waan ati jechaa jirtu kun tasuma naa galaan jiru. Naa galuus immoo hin danda'u. Utuu ta'ees immoo ani kaayyoo koo galmaan ga'uuf jechan isaan faana hiriiree jirarraan kan baate ani isaanirraa addadha. Na dhageessee? Kanaan dura nama ilma abbaa koo ajjeesee hammachuun koo akka nuuf ajjeesu na godhe. Abbaa koo abbaa lammii ajjeese. Kana caala maalirraa baruu barbaadde? Adabsoodha. Kanaan booddee lammiin faan bakka deemanii carraan deebuu isaanii baay'ee dhiphaadha. Dubbiin ati dubbachaa jirtu kunis sirriidha taanaan cubbuun abbaa isaa dhiisuu waan ba'a jechuudha. Kanaaf ati tasgabbaa'i.